السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمارك فوني كبجمتو تداوتو عاشا نكدتو. إجا كبجمتو تداوتو كينيا أرلي مشا أكمل أقارن جانا مشا فرنيتشري سنيك بني دفني جرا يجودا مشا فرنيتشري تين الحمد لله حاجة أنامني وجدت نمو جنا إجا نولي سلف كونفيدنس كمنا إسرتي إتجاه فتمو ما في تمام ما كمنا جدا كبجمتو تداوتو تكينا مشا يرو كيستي يوتي كاتي مشا تكو مشا لما وان بريدا أصلا كبني دفني جدا كبجمتو تداوتو تكينا aku margar tangkan mela lami mesha mana kisa awan berita awan janamat liha watu fi aku masan mesha jeti bareda sini kemanne dufne jira haga dumati no jintuna sini jinna waroni channel kena kana farada tan subscribe kuchun kana channel kena tukota waroni mamela kena ta tan motor yoto kisanif share ko sini jinna watu takena kadir makina dibil bara aku margi tangkan mesha boleti tenna ruqiya hasasa jechuudha mesha kun kademu gara hasasatti fe'uudhaaf makina dhufa jira jechuudha watu takena aku margi tangkan ruqiyan kishin cabinet qabdi asitti illee mootu bakka mesha irratti dikan qaba jechuudha kitin cabinet nisi zorsine isin agarsiifna aku margi tangkan mootu stand nisi stand heddu guddaa ta'ee fi aku margi tangkan asirra ampuli qabu jechuudha ampuli bakka sadii qaba asitti mootu sokkeetti qaba jechuudha heddu bareedati stand nisi heddu guddaa dhallee warri bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbila kennaa dhiifama duwwaa 977 jechuudha imo WhatsApp Telegram qabna kun asitti illee caama madardara akkuma fedhii keetiin gatii xiqqaadhaan maal jedhette ani garuu gatiin isin dinjette illee sama daalu baatu nama tokko jira mire akkami huneeta isaa jette ilaaltee waan tokko fooyyessuuf hin dirqama maaliif namni wayiif waan maratti amanee kamaati jette na haa ta'u naman jedha jechuudha kun akkuma argitan kana caama madardara caama hedduu fuudhuu dandeettu hojjedhee fi jira jechuudha otoo keenya hojjechiisnee fi jirra kun keessallee haala kanaan dibamee bareedee fi jira kun akkuma argitan kana caama hedduu fuudhuu danda'a caama guddaa gamanatti asitti immoo caama dubartoota naquudhaaf hedduu fayyada hedduu bal'aadha jechuudha otoo keenya direesingii qabdi asii mootu majliisa qabdi jechuudha obboleettiin keenya majliisa kaaree jaha qabdi asii qarabbisaa wajjin كمان أموتيو ميشا دسي قبل جدا وتجينا ميشا سوني اللي ماليتن روتو من قبض بيشان تتراكم قبل جدا هذا كنا ليتريكم وتكنا بدايته بتمام في جرا إنكم ميشا إني تينغ تامورا إنكم اللي قوم ما يساعدي أكون بيتن من دجان تولي من دجا هدو كوالتي تادرا إنه أكون مركي تانكنا هذا كنا دارا وتجي على باس نين قبل كسل هديدا سكان اللي نبي تبي في جرا أسيت أموتيو ماشين التيب كيسورا كارتون إنسان تكري فما aku argitan kana maashina kanallee bitee fi jira jechuudha yoo karri deebi'ee kana waraabuu ta'e baasii isin agarsiisaa yookaan illee ruqiyyaan baaftiin agarsiifni inshallah guyyaa galti isiniin jedha kan fakkaataa asitti illee oovnii qabdi oovnii jechuun beeytanii kan nyaata irratti bilcheessan jechuudha daawwatta kenna gaazii fi mabraat illee kan dalaguudha oovniin isii kana fakkaataa asitti illee kunu gaaziin itti hojjetullee naa bitee fi jira gaazii isallee keessa isaatti guutee fi jira gaafa galte itti fayyadamu qofa jechuudha daawwatta kenna asitti mootu iyyuu wanta haaroo ta'e ammallee ruqiyyaan teessoon kun teessoo maalti warra dubartoota ta'e namni hin beekne hin jiru ishii kun teessoo balbala qaba harka tokko iyyuu naa banamuu baatellee kun hin banama as keessa ibidda galchitanii hin jiraa miti distiin yookaan mootu iyyuu shakala irratti fayyadamutu jira itti cuftanii akka aarri hin baaneef maal akka ta'u teessoo qayyaatee jechuudha wanta kenna aadaadha deemoo fayyaafis waa hedduu fayyada jechuudha qayyi namni hin beekne hin jiru jechuudha kanaafuyyuu kunu haala kanaan qopheessinee fi jirra kana fakkaataa share like subscribe gochuu hin irraanfatinaa hin jedha wanta kenna asitti immoo joogii warqaammaa hedduu bareedduu taate akka bitee fi jira asitti immootuyyuu saanii hedduu kwaaltii taate fi hedduu bareedduu taate maashaallah tabaarakallaa tadarraabii abbaa sadiiti gatiin isii widdiidha garuu immoo hedduu kwaaltii hedduu bareedduu kataatedha jechuudha daawwatta kenna kun haala kanaan binnee qopheessinee fi jirra rabbiin nagaan galchee sitti si fayyadamsiisu kun qabannammaan isii ilaalame warqiidha hedduu bareeddi haala kanaan meeshaa obboleettiin ruqiyyaa qopheessinee gara saasaa fe'uudhaaf isinillee warri meeshaa kamiyyuu barbaadda dhuftanii biraa jechuu dandeettanii harka tokko waraabaa jira dhiigamu jedha har'a kun haala kanaan Dressing sih kan kata masalah apa sih mau balbala apa teessoo hedduu bal'aa ta'e qaba kanasi kana fakkaatan jedha waktu kenna share like subscribe gochuudhaan nu jajjabeessuu hin irraanfatina kun haala kana
majlisa kaarii ijaa jechuun achirraa jalqabeeti haga asitti jechuudha. Xarapheezaa garaachaa majlisa kaarii ijaa wajjin bahu warri itti barbaadan kophaatti tajajuu dandeettu. Kana fakkaata isiniin jedha daawwatta keenya. Xarapheezaan kunillee namni fudhachuudhaaf dhufaa jira. Namaaf gadi yaafneerra. Viidiyoon qulqullina yoo qabaatin dhiifama isiniin jecha. haa ta'uti garuu har'a maaliin isiniif barbaadin isin fakkaate walumaa galatti majlisiin kun abbaa ol ka'insa isaa 20 fi abbaa ol ka'insa 30ti. Baay'ee garaagarummaan isaanii asirratti abbaa seentimeetira 10 qofa jechuudha. Kanaaf egaa isin kabajamtoota daawwattoota keenyaa abbaa ol ka'insa isaa 20 meeqa jettaniif kana kun amma abbaa ol ka'insa isaa 20ti jechaadha. Kanaan dura viidiyoo isaa waraabnee jirra. Ammaaf immoo kanni wajjin immoo ibsa isinii gochuuf jecha viidiyoo kana waraabuun barbaachisa jechuudha. Inni kun immoo abbaa darajaa 3 yookiin immoo abbaa 30 jedhama. Argaa jirtu laan kun asii hanga asii 20 kuniin akkanatti kanaa ol immoo seentimeetira 10 walumaa galatti 30 jechuudha. Meeshaalee kana yeroo isinii hojjennu wanni adda isiniif godhuu fi akkuma san immoo nullee dhibbaan dhibbataanii wanni irraa haasofnuuf maaliif ofii keenyaa dhiyeessina waan ta'eef waan irraa dhiyeessine san waan irraa hojjenne san boondii irraa hojjenne sun tokkoffaa ta'uu fi meeshaalee kamiyyuu yeroo hojjennu tokkoffaan isinii dhiyeessuun kenna dhibbaan dhibbatti itti amanuu qabdan jechuudha. Maaliif egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhiyeessii kana hundaayyuu numatu dhiyeessa jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaa mukaa nutu dhiyeessaa, ofii keenyaa hojjisiifna, boondii ofii keenyaa dhiyeessina, ofii keenyaa hojjenna, ogeessa keenyaan hojjenna. Inni kun immoo adda nu godha jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Kanaaf isinillee kana beekanii gama keenyatti dhufuu qabdan jechuudha. Dhibbaan dhibba taatanii jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa. Namoonni hedduu jedhanii yeroo dhufanii as meeshaa nurraa fudhatan namoota akka keessanii kana self confidence yookiin itti amanamuun maatiin osoo hin beekne meeshaa kana hunda galchu kana beeksisuu qabna jechuudha. Promotion yookiin immoo yaada yoo isin nu kennitan nullee gammachuu guddaa dhagama hamileedhaan nullee hojii taanutti akka dabarruuf nu gargaara jechuudha. Akkuma argaa kana ilaalaan baadii damaa jechuun isa kanaadha. Yeroo ammaa kana kaaree naan takka gabaa ammaatiin isinitti makabajamtoota daawwattoota keenya kaareen takka qarshii 10,000 jechuudha. Isheen kun immoo kaareen takka qarshii 11,500. Maaltu dabala jennaan 500 isheen kun qofti ni dabalti jechuudha. Baala ababaa yoo ta'e kaareen takka qarshii 11,500 yoo mootu wanti uffata garaagaraa ka ababaa kana hin ta'in adda ta'e mootu qarshii kaareen takka qarshii 11,000 jechuudha. Kenna itti mallee mootu isaan babbareedu dalaga jechuudha. Waliyyanteenna meeshaan kun baay'ee meeshaa nama biraatirraa hojjetamee hafedha. Tiivistaandii baay'ee bareedudha. Akkuma san immoo as jaloo kana jechuudha. As keessa shaadoo qaba jechuudha. Ni ifaa jechuudha. Wantoota daawwattoota keenya as jalatti suuree fi jira shaadoon isaa galee fi asiin immoo sokkeetti qaba. Kun akkuma argaa jirtan kan ni ifaa baay'ee bareeda jechuudha. Akkuma dizaayinii isaan nu filatanii gama keenya erganii hojii kana hojjanne jechuudha. Ammaan hagana yoo jedhe gaariidha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hagammaan hojii turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Lakkoofsa bilbilaa keenya horii barbaadan duwwaa 977 69 66 50 jechuudhaan fuula chaanaalii iskiriinii keenyatti ilaalanii argattu jechuudha. Ammaan an xumuree jira. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.